Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Media kun qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii koo guyyaa irratti egaa dhimmoota torban kana keessa gama Facebook gubbaarra deddeebi'aa jiru waa'ee dhukkufachuu Dinqisaa Dabalaa ilaalchiseeti kan hin qindeeffadhee dhufe qophiin kiyyaallee aartii waan ta'eef dhimmoota aartii akkasumallee wantoota aartii wal fakkaatan irratti torban nan dubbadha. Egaa qophii koo guyyaa irraatiin Dinqisaa Dabalaa eenyu kan jedhurraa kaasitan akkasumallee sirbootni daddalagee isin biranga wantoota tokko waliin ilaalaa deemna. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu ana ayyaantu taayee ogeessi kaameraa ko Abdullahi Guyyoona waliin jira. Aga xumura qophii kootiitti nafaana tura. Ya habebe maalan callisa china chabe. Egaa Dinqisaa Dabalaan eenyu kan jedhuu fi Dinqisaa Dabalaan aartistii akkasumallee qindeessaa muuziqaadha. Waggoota hedduu dura gama muuziqaa qindeessuudhaan kan hojjetaa turee fi amma immoo yeroo dhiyoositti sirboota uummata Oromoo biratti ittiin beekame sirboota hedduu hojjechuudhaanidha. Dinqisaa Dabalaa aartistii lafaa dhufaa Oromoo yeroo dhiyeenyaasitti immoo sirboota babbareedaa sirbuun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa kan argateedha. Sababni inni jaalatamummaa guddaa argatee fi keessumatti sirboonni isaa aadaa eenyummaa akkasumallee aartii Oromoo guddisuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Mee sirboota isaa keessa sirboota inni ittiin uummata Oromoo biratti beekamtii argate fakkeenyaaf sirboota torban darban keessa gadhiifamee raajii kan jedhuu fi akkasumallee sirba roobashii kan jedhuuf akkasumallee daadoo kan biraan immoo caaltuu koo tokkee kumaa yookiin immoo seenaa maaramee harkaa irratti kan xiyyeeffate kanaan dura gama miidiyaa keenyaatti isin hojjennee turre sanarratti kan xiyyeeffatedha sirboota inni dalagee jiru. Mee keessumatti sirboota inni hojjete kana fufunaannee isin laali qilleensa bubbisa al tokko qilleensa bubbisa nyaatee wal nyaataa dugda duubasa yaa soqaa gabatee taane yaada gatte baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte baraara jin torba dhalatte. Abaye malo koya abaye malo koya abaye malo koya abaye malo karragese ma folise ne jalo betiyam. Egaan sirboota isaa kan dhaggeeffannee jirra. Baay'een sirboota isaatii akkuma jalqaba isinii kaasee sirboota lama ittiin hojjennee turre kanaan dura gama miidiyaa keenya irratti sirboota aadaa Oromoo fi akkasumallee aartii Oromoo eenyummaa Oromoo calaqqisuu fi gama aartiin Oromoo maal keessa jiruuf akkamitti immoo akkam akka guddataa jiru kan sirriitti nu agarsiisudha. Egaa sirboota isaa keessaa kan uummata Oromoo biratti jibbame hin jiru. Sababni isaa Dinqisaa Dabalaan aartii gaafa hojjetu sirba aadaa eenyummaa qabsaa'ota Oromollee kan sirriitti mul'isee yookiin immoo irratti hojjetee uummata Oromoo barsiisuudha. Fakkeenyaaf immoo sirba caaltuu tokkee kumaa ka jedhu kan maaramee harkaa sun fakkeenya guddaadha. Egaa wantoota kana waa malee isiniif hin kaasne. Egaa wanta nama isinii dubbadde kana waa malee isiniif hin kaasne. Yeroo ammaa kanatti Dinqisaan dhukkuba hamaatiin qabameeti kan inni mana yaalaa ciisaa jiru. Dhibee kanaan akka gama social media kan masarat dhaabaa Facebook gubbaa irratti isheen maxxansitee akkuma argitanitti dhibee kanaan waggoota 10 olidha kan inni rakkataa ture. Amma immoo dhibee kanarraa opereeshinii ta'uudhaan illee xiqqootti ammaatee yaala gahaa yookiin yaala guddaa akka isa barbaachisu akka inni hospitaala galee jirudha kan odeeffannee jirru. Egaa gama kanaan aartistii jechuun kan uummataati. Namni aartistiin gaafa aartii dalagu uummata isaaf dalagaa uummata isaaf ba'ee bu'aa seenaa uummata isaatii bakkeetti baasaa aadaa uummata isaatii bakkeetti baasaa. Aartistoonni Oromoo keessumatti immoo gama aartiidhaan gaafa dhuftanii ilaaltanii qabeenyaan qabanii mana keessa jiraatan hin qabanii waan makiinaallee uffatanii deeman hin qabanii aartistoonni Oromoo aara rakkoo akkasii keessa jiraataniitidha kan isaanii yeroo hundumaa gatii kaffalanii aartii Oromoo bakkeetti baasuudhaaf duudhaaf seenaaf eenyummaa Oromoo bakkeetti calaqqisuudhaaf kan hojjetanii. Sababni isaa sabni aartii hin qabne duudhaadha eenyummaan qabu.
sabni aartii hin qabne waa tokko ofii isaallee hin beeku jechuudha. Maaliif daa'ima keessan tokko ani Oromoodha ani aartii akkasii qaba jettanii barsiifachuuf dirqama yoo aartiin lafa jiraate yookiin yoo sirbi jiraate yookiin yoo sirbi aadaa tokko jiraatedha kan isin uummata daa'ima keessan barsiifachuu dandeettanii. Kanaaf immoo aartistoonni Oromoo ofii isaaniitii fi shaamaa ta'anii cobaniitidha kan isaan aartii Oromoo guddisuudhaaf ifaajaa jiranii. Kana keessatti yeroo ammaa kanatti dhibee akka tasaa aartistii Dinqisaa Dabalarraa ga'eeni. Aartistii Dinqisaa Dabalaa gargaarsa Oromoodha kan inni barbaadu jiru. Uummata Oromoodhaan na gargaaraa jedheeti. Dhugaa yoo dubbanne gama kanarratti namni kan itti cimee fi kan humna isaan ol ta'edha kan ba'ee namaan na gargaaraa jedhu malee otoo danda'eeti ofii masaatiidhaan rakkootti dhufe kan ofirraati qolachuu danda'a. Garuu gaafa humna namaa ol ta'u yookiin gaafa namatti cimudha kan namas ba'e na gargaaraa ani siniifan dadhabaa ture ani siniifan hojjechaa ture amma immoo gargaarsa waan inni sinirraa barbaaduuf iyyuu immoo isin na gargaaraa jedheeti dhaammatee jira. Gama kanarratti illee namoonni aartistoonni akka Itiiqaa Yoosaan Galaanaa Gaaromsaa Masarat Dhaabaan fa'aa kuni dhimma kanarratti adda durummaadhaan hojjetaatti kan isaan jiranii. Gama feesbuuka gubbaa isaanii irratti illee sheer gochuudhaani uummanni Oromoo aartistii Dinqisaa Dabalaa akka qaqqabudha kan isaan himaa jiran. Maaliif loomiin 50 nama tokkotti ba'aadha. Garuu loomiin 50 nama 50 xabiisa wala tokko qabatanii deemu waan ta'eef jechuudha. Uummanni Oromoo miliyoona 50 miliyoona 60dha. Kanaafiyyuu birriin tokko yoo walitti finne yookiin yoo walitti qabne mucaa kana dhibee isaa sanarraati gargaaruu dandeenya fayyisuu dandeenya. Dargaggeessadha ola deemaadha gana sirboota hedduu akkasumallee gana aadaa fi duudhaa eenyummaa Oromoo kan bakkeetti baasu gana wantoota hedduu waan irraa hennuufiyyuu obboleessa keenya yookiin aartistii Dinqisaa Dabalaa bira uummanni Oromoo akka dhaabbatudha gama qophii keenya guyyaa irraatiin kan inni irratti dubbachaa jirru. Maaliif yeroo namni lubbuun jiru wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu wal deeggaruu keessumatti wanti Oromoo biratti baratame yoo dhugaa jirtu dubbanne gaafa namni lubbuun jiru namaaf birmachuu yookiin nama gargaaruu manni nama barbaachisaa nyaati nama barbaachisaa keessumatti fakkeenyaaf amma fiilmii tokko yookiin sirba tokko yoo aartiin tokko dalageetti dadhabee gad baasellee wanti nama jibbisiisu wanti guddaanii jechuudha. Gamanni YouTube namarrallee akaatu yookiin YouTube mataa isaatirratti illee poostaa godhatu dhannee ilaallee fi akka inni itti qarshii argatu gochuurraa daawuloodii godhanii kukkutanii YouTube mataa keenyarra yeroo keewwannuudha jechuudha wantoonni argamu gama social media gubbaa irratti. Keessumaa immoo gaafa aartistoonni Oromoo rakkatanii waan qaban gurguranii wantoota isaan barbaachisu dhiisanii ani aartii Oromoof hojjedha aartii Oromoof ofii kiyya kenna jedhanii fiilmii tokkollee dalaganii gaafa isaan as baasanii fiilmii sanallee ilaallee irraa binnee itti gammannee jabaadhaa isin bira jechuun hin baratamne. Fakkeenyaaf keessumatti baankiileen illee kan Oromooti jedhamu yeroo ijoolleen Oromoon fiilmii hojjetanii yookaan wanta tokko hojjetanii dhaqanii gaafa isaan gargaarsa gaafatanii amma fiilmii Oromoo sanaa fi maallaqa kennee fi fiilmii Oromoo sana advertise yookiin beeksisuu fi fiilmii warra Habashaadha kan inni qarshii guddaadhaan deeggaru. Kanaaf immoo wantoonni hedduun hin jiru ragaa qabatamaanii jechuudha. Egaa gama qophii koo guyyaa irratti gaafa isin deebisu Oromooni gaafa aartistiin isaa miidhamu gaafa namni aartii hojjetu tokko jalaa dhukkufatu aartistiin kun kan kiyya anaaf hojjetee anaaf dammaqe jedhee anaaf kaka'umsa godhatee aadaa kiyya beeksisuuf eenyummaa kiyya natti muudhaaf hojjete jedhee aartistoota isaa gargaaruu lafaa kaasuu dirqama nurra jirudha jechuudha. Mirgaa miti dirqama nurra jirudha. Maaliif aartistiin kuni jiruunni jiraachaa ture sirbadha kan isaan hojjetanii maallaqatti argachuu dhiisuu danda'u garuu aartiidha kan isaan dalaguu jiranii aartiin immoo kennaa mataa isheetii qabdi gaafa hojjetanii. Kanaafiyyuu aartistoonni Oromoo yeroo ammaa kanatti rakkoolee gurguddaa keessa jiru. Aartistoota hedduudha kan mana keessa jiraatan hin qabne waan ittiin jiraatan illee kan hin qabne kan immoo aartii hojjetaa turanii immoo gama rakkoon itti dhufte dhukkubfatanii yaala dhabanii nama isaan barbaade illee dhabanii gara dudduubaatti deddeebi'anii namoota hedduudhatu barbaanne kana arguu dandeenyu jechuudha. Egaa aartisti Dinqisaa Dabalaa yeroo ammaa kanatti dhibee hamtuudhaan kan inni qabamee jiru. Kanaafiyyuu immoo uummata Oromoo irraati deeggarsa yookiin gargaarsadha kan inni fedhu. Kanaaf uummanni Oromoo immoo
yeroo namni lubbuun jirutti nama gargaaru yeroo namni waa namarraa barbaadetti waa namaaf gochuudha erga namni sun sana keessa darbeeti wantoota hin barbaachisne dubbachuun gatii waan hin qabneef iyyuu yeroo kanatti wanti nurraa eegamu artist Dinqisaa Dabalaa gargaaruudhaa fi qaqqabuudhuma nurraa eegama kun immoo mirga keenya tun taane dirqama keenya artistiini kan sabaatii malee kan ofii isaatii miti artistiini sabaaf jiraata malee ofii isaatiif hin jiraatu kanaaf immoo warroota habashaa irraati waan guddaa barachuu dandeenya maaliif artistoonni warra habashaa keessatti gaafa artistoonni isaanii yookiin sirbitoonni isaanii miidhamanii nam tokkotu baajata baaseetii yaala sana irraa cufaa jechuudha nam tokkotu Oromoon ikkoo abbaa qabeenyaa hedduu qabdi abbaa qabeenyaa yoo dhukkube nama yaalchisuu danda'u yoo namni rakkate nama gargaaruu danda'u maaliif artistoota keenya maaliif hin gargaarani maaliif artistoota keenya yoo isaanii rakkatanii amma artistiin keenya gabbee uummataan na gargaaraa jedhuttiyyuu isaan maaliif artistoota kana qaqqabanii gargaaran yoo jennee ilaalle waan nama qaaneffachiisudha maaliif warra habashaarraa waan hedduu arguu dandeenya garaa gama kanaani wantoota hedduudha kan isaanirraa barachuu dandeenyu egaa qophii koo guyyaarraa keessatti wantoota irra dubbachaa jiru waa'ee artist Dinqisaa Dabalaa yeroo ammaa kanatti dhibee hamtuudhaan qabamee mana yaalaa keessa jiru namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan bakka inni jirullee deemtanii jajjabeessanii bira dhaxxanii taphachiistanii kofalchiistanii illee akkasumallee namoonni biyya hambaa keessa jirtanii biyyoota garaagaraa keessa jirtanii akkasumas namoonni gama dhaggeeffattoota kan hordoftoota Horni miidiyaa taatanii nu hordoftanillee artist Dinqisaa Dabalaa dhukkubfatee yaala barbaadaa waan jiruuf yeroo ammaa kanatti hospitaala keessa waan jiruuf iyyuu loomii 50 nama 50 abbaa akka ta'e nama tokkoof immoo nama tokkoof baa akka ta'e nama 50 immoo xabiisa akka ta'e kanarraa hubannee artistii kana quba qabaachuu gargaaruu ni qaban dhaamsa qophii koo sonaa harti guyyaa har'aati egaa qophicha qopheessuun kan isin waliin ture Anaayyaantu Taayyee ogeessi kaameraa kiyya Abdullahi Guyyoona waliin ture torban qophii sonaa harti biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Horni miidiyaa fa waliin turtii gaarii qabaadha.